Ani garuma kootiyyuu yaanne jaalalleesse yookaan immoo chiikisetti haasoftiinse malee malan irratti malaa jirti yookaan immoo kanan irratti yaaddi jedhee yaanne jechuudha dhugaa dubbachuufi akkuma viidiyoo agartan jechuudha. Ani kaameeraa kan hin uffadheef ishee dhaggeeffachuu kan isin qofalchiisuuf malee akka isheen na dhosite haasoftu isin irratti jettee kana hundaan irratti haasoftuun barree dhugaa rabbii wajjinumaan agarra jechuudha. Viidiyoo sana warri argitanii jechuudha aariidhaan hin gadhiisee silumayyuu yuutuuba ishee irratti gadhiisuuf jedheeni boo'ee fixadheen dhufe dhugaa rabbii hin boo'een dhufe. Maalin irratti maaltiin seene akkuma isin argitan jechuudha. Jaalallee seetti haasa'artii chiikii seetti haasa'artii isinitti meetanii kaameeraa dhuffadhe jechuudha. Anis yooma waraabuuf waan isin haasoftu akkasiin kofaltanii taphattaniif jechuudha. Garuu wanti isin haasoftu isuma wajjiniin dhageenyedha dhugaa rabbii amma ammaatti jechuudha. Kaameeraa cufadhe gaafadheera jechuudha na diddee natti immoo diddee jechuudha. Maaliif na dhossitaa natti mii abbaa silkii kana natti agarsiisennan hin diddee jechuudha. Bakka sammuun koo baay'ee na dhiphachaara. Bakka waan dubbadhuuf anaan kun hin qabu. Wallaahi waan hin yaadnetti ta'e waan hin yaadin jechuudha dhugaa rabbii waan hin yaadin. Bakka sammuu kootti hin yaadne jechuudha dhugaa rabbii kana irratti maal ta'e hin dawwalti jedhee jechuudha. Akkuma isin sagalee ishee dhaggeeffattan jechuudha. Bakka gaafate jechuudha. Abbichi garuu bakka gaafannaan booddeen sitti maatteen ishee rafaarti booddeen sitti maatteen eenyudha jaarsuma kooti jechuudha. Isatu gaafachaara isatu na balleessuudhaa fi gaafachuutti jiraachuudha. Ani nagummaa dalagatti seetanii carraa biyyadhaas mokkoraa yuutuubii kanas nan hojjedha baradhee fixee mana taa'aa fidee dhufee jechuudha malee shira kana hundaan irratti xaxxiree yaadee miti jechuudha. Kan fidee dhufee jechuudha garuu mana softu walumaan agarree jirra jechuudha. Garuu amma ammaatti kadhadheen dadhabe hin diddeenaa laachuu jechuudha. Sirigii aariidhaan kaameeraa dhaabee gaafadhe na diddee jechuudha. Ani sirkii obboleessa isheen nan beeka. Dawwaleen gaafadhadhee yoon aaree yoon boo'e malee narraan galu. Dhugaa yoon hin boo'in nan hudhama. Haasa'uus hin danda'u gaafa rifadhu jechuudha. Bakka yoon boo'een furmaata argadha. Sababa kanaatiif callisaa jechuudha. Maaliif waan hin yaadinti ta'e jechuudha waan ta'e hin yaadne dhugaa rabbii. Baay'ee tokko na aarsaadha dhugaa rabbii baay'ee laamuudhaan olitti akkanitti haasa'ee dubbadhullee hin qabu. Akka itti hafuura baafadhullee hin qabu manni kun osuma asiif asiiti jechuudha. Namni akkamittiin amma kana walirratti yaadamee maalin balleesse maaliif himti bakka koo hin dawwaluu fi biloogii godhee hin jiraa. Naan jettee amma immoo isaa wajjin wal'amnee jira waan ta'eef bakka koo hin himinii hin jedheen. Bakka koo namni beeku hin jiru obboleessa koo lama qofa beeka. Isaan yoo obboleessa koo waan ta'aniif dabarsanii nan kennan jedheetani. Kan hin dhokadhee dhufee biyya kana taa'uuf sababa isaati jechuudha. Malee birri narraa hafee miti kan inni kunoo as keessatti dhokadhee taa'u jechuudha. Birri narraa hafee miskiinatti hin gargaaru mana qaba. Birri narraa hafee miti isa baqadheetan malee garuu akka yaadetti hin taane jechuudha. Dhugaa rabbii akka yaade hin taane. Namni waan hin dubbadhu wallaahi waan hin dubbadhuu fi waan hin haasa'u wallaahi jechuudha. Gaafa kaameeraa banadhee taa'ee dhaggeeffadhu jechuudha. Anis ijoolleen bashannansiisan hin kaameeraa banadhee malee dhugaa rabbii ishee dhossee waan isheen haasoftu ilaalanii malee akka isheen kana haasoftu bakka sammuu keessaa na cite jechuudha. Dhugaa rabbii gaafanne bakka rafaa irti waan inni akkana sitti mun qabu booddeen sitti maayetteen ilaal dabarsitee na kennaa jechuudha beektanii.
Kana miti silkii immoo fidi jedheen nan laalaa hin jedheen. Obboleessa kootiin nan ishii obboleessa keeti miti kan gammeeti miti silkiin fidii hin jedheen siimii 2 qaba mucaan. Siimii 2 qaba 17 fi 25 qaba lamman saawunaan qaba. Isaatti naasa'ee ishii kenni moo nan laalaa hin jedheen akkuma isin argitan na dhowwattee jechuudha. Otu dhugaa ta'e natti laattu. Booddeen sitti ayyaa rabbii kiyyaa. Ormumaa wallaahi ormumaa jechuudha argitanii. Ani waan gaarii yaadaa fi kun akka itti sharri narratti tattee jechuudha mucaan kun. Meeshaa maalan godhaan mataan kun na darbeera dhugaa rabbii. Mataa kun na darbuufi. Waan dubbadhu wallaahi dhugaa rabbii lamuun dubbadhu jechuudha. Amma viidiyoo kana waan fedhe gan isaa waan fedhe gan hin dhiisu. Saatiitti gadhiisuun beekumaaf sammuun koo sirrii nan jiru. Dhugaa rabbii sammuun koo sirrii nan jiru. Ani sabaqa maatii kiyyarraa bee mucaa koo hatee mana barumsaa isaarraa olii qaccee isa baqa garuu dhugaa baay'ee nama aarsa. Baay'ee jechuun akkasitti gaafa firii taate garaa qulqulluudhaan namni beektaan beekuun dhugaa rabbii namni mala natti mala an firii ta'een kolfaa baqqaa yoo namni na arrabse illee nan irraanfadhaa garaa keessa kee wadhee namatti naaruu namaan maalin jedhu garuu namni natti kolfaa baqqaa akkuma isin argitanidha jechuudha. Ragaadhumaaf iyyuu baga argitan. Kan baqa namni akka miidhamu barbaadu namni akka baqa aaruu yookaan goddaamu barbaadu jechuudha. Garuu namni immoo baqa baay'een argee dhugaa rabbii. Maal abbaa kiyyaan godha maalan godha akkasumatti hin gubadha malee nan jijjiirradha. Amma ijoollee barbaade ijoolleetti madde jechuudha. Nan bada iddoo kana nan deema. Falan qabu waan an godhan qabu tokko waan an godhan qabu. Mana keessatti isaan gateetan deema. Furmaatan qabu. Ana lubbuu koo baafachuuf waan ta'eef. Mana qabsiiseen deema gibbiidhaa. Meeshaan koo akka hin fudhamne nan qabsiisa dirqama. Abbaa kakuutti mee warra gibbii gibbiin eegumsa qaba gibbiin keenya meeshaan shantaan tokko gadi hin bahutu ni eeyyamsiifamini isa qabsiifadhee maladhaan natti waamti falan qabu. Murtoon koo kana maal abbaa koo godhare maal abbaa koon godha maalan godha akkasumaan akkatti cufa ishi furmaanni koo maali hin gubadhe.